gabatee ragaa dheeraa keessaa ulaagaati barbaaddu qofaan addaan baastee sekondii muraasa keessatti average yookaan giddu galeessa herreeguu barbaaddaa? Fakkeenyaaf barattoota dubaraa qofa yookaan kanneen qabxii 80 ol fidan qofa. Baga gara Tech Lesson Pro nagaan dhuftan. Viidiyoo har'aa kanaan garaagarummaa average fi average ifs akkasumas dogoggoroota yeroo foormulaa kana barreessinu uumaman haala salphaa ta'een waliin ilaalla. Daqiiqaa muraasaaf na faana tura. Mee kallattiin gara gabatee keenyatti haa gallu. Asitti gabatee maqaa yookaan neem, saala akkasumas immoo qabxii barattootaa qabu qabna. Avreejiin wanti nuuf hojjetu edaama qabxii barattootaa yookaan edaama waliigalaa walitti hidhee baay'ina isaatiif yeroodhaan kan nu hojjetu jechuudha. Kanaafuu avreejii hojjechuudhaaf seelii bakka duwwaa irratti tuqnee sana booda mallattoo walqixxee barreessinee avreejii jennee barreessinaa. Sana booda mallattoo hammattuu bannee lakkoofsa sana reenjii isaa fudhannaa jechuudha. Lakkoofsa akkanatti reenjii isaa fudhannaa mallattoo hammattuu cufnee intarii tuqnaa jechuudha. Akkanatti 80 nuuf kennaa jechuudha. Salphaadha. Avreejiifiin faayidaan isaa giddu galeessa yookaan avreejii lakkoofsota kan herreegu yoo ta'u, garuu lakkoofsota ulaagaa yookaan kondiishinii tokko qofa guutan qofaaf herreega. Amma immoo qabxii barattootaa dubaraa qofa addaan baasnee giddu galeessa isaanii haa herreegnu. Kun ulaagaa tokko qofa waan ta'eef avreejii fayyadamna. Foormulaan keenyas ikwaalii barreessinaa. Sana booda avreejii jennee jalqabna. Hammattuu bannaa. Sana booda reenjii ulaagaa kennuu barbaanne sana fudhannaa jechuudha. Kanaafuu saalaan adda qooduu barbaanne waan ta'eef reenjii saalli jala jiru kana fudhannaa jechuudha. Sana booda qoodduu barreessinee ulaagaa keenya sana gashinaa jechuudha. Sanas galchuudhaaf mallattoo raabbii barreeffannee sana booda as keessatti ulaagaaleen jiran F fi M qofa, fiimeelii fi meelii jechuudha. Kanaafuu F barreeffannaa. Kan dubaraa waan ta'eef F jedheen barreessaa. Qoodduu jedhee sana booda qabxii sana fudhadhaa jechuudha. Reenjii isaa mallattoo hammattuu cufee interin jedhaa jechuudha. Yoo inter jedhu qabxii kana naaf kennaa jechuudha. Avreejiin qabxii dubartootaa qofti kana ta'a jechuudha. Average ifs inni kun immoo akkuma isaan kaanii ta'ee garuu warroota ulaagaa hedduun wal fakkaatan average isaanii nu hojjechuuf kan nu gargaaru jechuudha. Kanaafuu ulaagaan isaa ulaagaa tokkoo fi tokkoo oliin kan wal fakkaatan keessaa fillee average isaanii hojjechuudhaaf kan nu gargaaru jechuudha. Kanas hojjechuudhaaf mallattoo walqixxee barreessinee average ifs mallattoo hammattuu ni bannaa. Sana booda jalqaba irratti qabxii barattoota hundaa san ni fudhannaa. Qoodduu jennee barreessinaa. Ittaanee immoo reenjii ulaagaa jalqabaa sana ni fudhannaa jechuudha. Akkanatti erga fudhannee booda ulaagaan keenya jalqabaa barattoota dubaraati. Isas F jedheen barreessaa. Qoodduu kiraateriyaa lammaffaa nan galchaa jechuudha. Ammas irra deebinee qabxii kana keessaa ammas ulaagaa qabxii barattoota dubaraa qabxii 80 ol fidan kan jedhuudhaaf hojjechuudhaaf waan ta'eef qoodduu jennee akkanatti qabxii 80 ol jennee barreessinaa jechuudha. Mallattoo hammattuu cufnee enter jennaa jechuudha. Akkanatti avreejiin barattoota dubaraa qabxii 90 ol fidan kana 90 ta'a jechuudha. Ifa jedhee yaada. Tippii muraasa isiniif dabalaa. Yeroo foormulaalee kana hojjettan dogoggoroonni isin mudachuu danda'an muraasni jiru. Inni jalqabaa tartiiba average fi average ifs wal jala rukutuudha. Average fi yoom fayyadamna, average ifs yoom fayyadamna kan jedhu wal jala dabarsuu yookaan waliin rukutuun
rakkoo uumuu danda'a jechuudha. Inni lammaffaan yeroo ulaagaa akka greater than 80 yookaan 80 ol kan jedhu fayyadamtan dirqama mallattoo waraabbii yookaan double quote keessa galchuu qabdu. Kana yoon goone Excelin hin dubbisu jechuudha. Akkasumas ulaagaan isin kennitan ragaa gabatee keessa jiru waliin guutumatti wal simuu qaba. Yoo ulaagaa sana kan guutuu dhaban dogoggora akka #div/0 yookaan immoo invalid value kan jedhu waan akkasii isinitti agarsiisaa jechuudha. Gabaabumatti foormulaaleen sadan kana fakkaatu. Viidiyoon kun isin fayyadeera yoo ta'e laayik gochuu hin irraanfatina. Akkasumas barnoota teekinooloojii, tartiiba hojii fi tooftaalee Excelii guddina dhuunfaa biroo argachuuf chaanaalii kana sabiskiraayib godhaa. Gaafii yookaan yaada yoo qabaattan immoo koomentii jalatti naaf barreessaa. Hanga viidiyoo itti aanutti nagaan tura. Kun Tech Lesson Proodha.